Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii keessatti waraanni faashistii PP uummata nagaa irratti reebichaa fi saamicha raawwachuutti fufan. Gabaasa qindaa'eef Jaalamansiis Kaayyoo. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii gandoota baadiyyaa adda addaa keessatti waraanni maafiyaan biltsiginnaa dantaa dhuunfaa ofii malee aantummaa sabaa hin qabne reebichaa fi saamicha uummata nagaa irratti raawwachaa turu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Haaluma kanaan gandoota aanichaa kanneen akka Guddattuu Gannatii fi Guddattuu Jimmaa baadiyyaa keessa deemuun qonnaan bultootaa fi maatii isaanii irratti reebichaa fi dararaa raawwachaa turaniiru. Kana malees barattoota ganamaan gara mana barnootaa deemaa turanis daandii irratti eeganii qabuun bilbiloota harkaa erga saamanii booda bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiru nutti hima jechuun dhimma barattoota hin ilaallanneen daandii irratti rakkisaa turu jiraattonni dabaluun addeessaniiru. Sodaa lubbuu isaaniif jecha kanneen waraana bilisummaa Oromoo arganis ta'e hin argine wayita gaafatamanii deebisanitti kanneen hin argine jedhan gara lafarra cibsanii reebicha cimaa irratti raawwachaa turuun ifoomeera. Dabalataanis bilbila barattoota cufaa harkaa saamuun kan fudhatan yoo ta'u barattoonni mana barnootaa keessatti bilbilan hojii barnootaa gargaaraman rakkoof saaxilamanii jiraachuun ifoomeera. Godina Arsii Bahaa aanaa Zuwaayee Dugdaa keessatti loltoonni bilisiginnaa dargaggoo umurii 18 tokko ajjeesuun dhaga'ame. Jaalarbuu dhugaa dabalata qabdi. Godina Arsii Bahaa aanaa Zuwaayee Dugdaa ganda Adaree Leephoo jedhamu keessatti araada dhiiga qulqulluu dhangalaasuu kan qaban loltoonni Impaayera Itoophiyaa muddee 4/2025 dargaggoo umurii 18 maqaan isaa Abbaatee Jaallatoo Badhaasoo jedhamu maatii isaa biraa qabuun waraana bilisummaa Oromoo argitee jedhanii yoo gaafatan hin argine jedhee waan deebise qofaaf rasaasaan adda isaa keessa rukutuun ajjeesanii deemuu jiraattonni ibsaniiru. Dargaggoon kun nama siyaasa kamiyyuu hin hordofne yoo ta'u hawaasa naannoo biratti dargaggoo akkaan jaallatamaa fi bakka guddaa ga'a jedhee hawaasni abdatu ta'uu fi waan inni hin beekne gaafatanii yeroo inni dhugaama jiru deebisutti rasaasaan ija keenya duratti ajjeesanii hin boo'inaanuun jechuun nu doorsisaa turan jechuun jiraattonni naannichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti loltoonni kunneen yeroo ganda kana dhufan hunda nama nagaa reebuu fi hidhuu akkasumas qabeenya hedduu saamaa kan turan yoo ta'u guyyaa ajjeechaa kana raawwatanis akkuma bartee isaanii namoota hedduu reebaa kan turanii fi qabeenya hedduu saamanii kan deeman ta'uu dubbataniiru. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuu keessatti waraanni bilisiginnaa uummata hidhanii dararuu fi hidhaa keessaa baasanii achi buutee dhabamsiisaa jiraachuun dhaga'ame. Caalii yaadannoo Oromiyaa dabalata qaba. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuu gandoota garaagaraa keessatti waraanni faashistiin bilisiginnaa qonnaan bultootaa fi maatii qonnaan bultootaa hidhanii dararaa jiraachuu jiraattonni aanichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeranii jiru. Haaluma kanaan aanaa Daarimuu ganda Gungumii irraa namoota maqaan isaanii Makkituu Abduu, Naasiroo Hasan, Solomoon Addisuu, Lalisaa Waliiqaa, Faayisaa Wandimmuu, Asfaa'uu Fiqaaduu, Makaa Biraanuu, Aaliyaa Haadha Mikaa'elii fi Fiqaaduu Ittafaa kanneen jedhaman sababa maatii qabsaa'otaa fi sabboontota jedhamuun hidhaatti darbatamanii dararamaa jiru. Kana malees abbee Fiqaaduu kan ta'an maanguddoo obbo Itafaa jedhaman sababa ilma keetu hidhatee bosona jira jedhuun abbaa fi ilma qabanii kan hidhan yoo ta'u reebicha ulfaataa obbo Itafaa irratti raawwatameen maanguddoo kana yeroo ammaa dugdi isaanii cituun taa'uu fi ciisuu dadhabanii manatti fincaanii fi bobbaa maatiin tajaajilaa jiraachuus jiraattonni dabaluun ifoomsaniiru. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Sadan Canqaa magaalaa Canqaatti kaadroonni bilisiginnaa leenjii bifa icciitiin geggeessaa jiraachuun himame. Guutuu gabaasa kanaaf Jaalwabii Biyyaa. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Sadan Canqaa bulchiinsa magaalaa Canqaa keessatti mudde 3/2025 irraa eegaluun kaadroonni bilisiginnaa gandoota baadiyyaa aanichaa jala jiran hundarraa fi magaalicha keessaa kaabinoota walitti qabuun leenjii torban tokkoof turuu kennaa jiraachuun maddeen keenya bakkichaa ONM'tti himan. Leenjiin kaabinootaa sadarkaa gandaa fi magaalattii irraa walitti qabaman kanaaf kennamus yeroof bifa icciitiin qabamuu fi mana barumsaa Canqaa sadarkaa lammaffaa keessatti barattoonni akka hin dhufne dhorkamuun geggeeffamaa jiraachuu keessa beektonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Gareen faashistii PP olaantummaa siyaasaa fi waraanaa irraa fudhatamee jiru deebisuuf sobaa fi olola irratti hundaa'e uummata ijaarrachuuf fedhii qabuun bakkeewwan adda addaatti leenjii kennaa jira. Leenjii kennaman keessaa tokko Itoophiyaan nagaa fi guddina qabdi. Kanaaf filannoo geggeessuu qabna. Warra gufuu nutti ta'u caasaa waraana bilisummaa Oromooti duullee balleessuu qabna kan jedhu ta'uun barameera. Hidhamaa dhuunfaa Abiyyi Ahmed kan ta'an obbo Taayyee Danda'a hidhaa cimaa waggaa 7 fi ji'a 2 akka adabaman bilisiginnaan murtaa'e. Jaalamansiis Kaayyoo
dabalata qaba. Manni murtii dhaddachaa irra muddee 5 ta'een obbo Taayyeen Danda'a yakka meeshaa waraanaa seeraan alaa qabatanii argamuun hidhaa cimaa waggaa 7.2 akkasumas qarshii 50,000 akka adabaman murteesse. Deetta ministeera nagaa duraanii fi miseensi caffee kun labsii bulchiinsaa fi to'annoo meeshaa waraanaa 1177 muraa 12 keewwata 4 muraa 1 fi keewwata 22 muraa 3 jalatti himatamanii dhimmi isaanii mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti murtiitti ilaalamaa turuun isaanii yaadatama. Himanni kun obbo Taayyeen meeshaa waraanaa heeyyama hin qabne kilaashii 1, gumbii kilaashii 2 fi rasaasa kilaashii 60 mana isaaniitti argameera kan jedhudha. Abukaatoo obbo Taayyee kan ta'an obbo Abarraa Nugus ragaaleen ittisaa dhagaamuu qaban 3 turan. Isaan bifa sirrii hin taaneen osoo dhagaamin darbameera. Murtee manni murtii murteessu qabanyus komii qabne jechuun himaniiru. Haa ta'u malee deettaan ministeera nagaa duraanii kun adeemsa Abiy Ahmed ittiin geggeessaa jiru uummata Oromoo dabalatee kanneen biroo irratti miidhaa qaqqabsiisaa jira. Kanaaf lolli haa dhaabbatu, nagaa haa bu'u, biltsiginnaan adeemsa isaa kan haa dhiisu, nagaa waboo fi PP gidduutti geggeeffame kan fashaleesse PPdha malee waboo miti jechuun Abiy Ahmediin erga aangoo irraa buufamanii booda Abiy bineensa dhiiga ilmaan namaan taphatu jechuun gara jabummaa isaa yeroo ibsanitti mana hidhaatti darbataman. Hidhama dhuunfaa Abiy Ahmed jedhamuun kan beekaman obbo Taayyeen yeroo tokko hidhaarraa mirga wabiin gadhiifamus biltsiginnaan shakkiin irraa qaba jechuun deebisee hidhee murtiif deddeebisaa turuun meeshaa bara lolaa Tigraay irratti biltsiginnaan nama hundaan hidhadhaa jechaa ture. Meeshaa ofii isaanii ministeera isaaniitti kennan haaluun murtii daba seeraa garuu tiksee barcuma isaanii kennuun har'a obbo Taayyeen murtii waggaa 7 fi baatii 2 kana akka fudhatan ta'ee jira. Pirezidaantii Unduraan Tiraamp filannoo keessa seenan jedhe dabalatasaaf Chaalsa Baafan Waggaarii. Filannoo pirezidaantummaa Honduraas keessatti kaadhimama giddugaleessaa kan ta'an Salvaadoor Naasirallaa pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp falmii filannoo irratti sirna dhabummaa biroo kaasuun filannoo gidduu seenuun himataniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa torban darbee kaadhimama paartii konservaatiivii Naasirii Asfuuraa maanguddoo ganna 67 kan raggaasisan yoo ta'u Naasirallaa jechuun kooministii jedhanii moggaasuun sochiin lama Naasirallaa injifannoo isa dhabsiisuu danda'a jedhan. Naasirallaan maanguddoo ganna 72 kamisa darbee gaaffii fi deebii addaa taasisaniin dubbiin Doonaald Tiraamp filannoo irratti dhiibbaa waan uumeef na dhukkubse. Tiraamp pirezidaantii biyya giddugaleessa Ameerikaa itti aanuu murteessuuf filannoo walitti dhiyeenyaan falmame irratti gaaddidduu dheeraa kaa'aniiru. Honduraas bu'aa filannoo pirezidaantummaa isaanii jijjiiruuf yaalaa jiru fakkaata jechuun Tiruus sooshaal irratti wiixata darbee barreessaniiru. Yoo akkas godhan kaffaltiin balaa ta'a jedhan jechuun Aljeeziraan gabaaseera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa aanaa qilxuqaarraa keessatti diina adabuu beeksise. Reefi gachanni uummata Oromoo waboon zoonii lixaa godina lixaa Wallaggaa aanaa qilxuqaarraa ganda Sarbii jedhamutti har'a muddee 2025 ganama barii sa'aatii 1 mooraa isheetti itti seenuun diina rasaasan waxaluun du'aa fi maduun adabee injifannoo boonsaa galmeessee jira. Hololaa fi ajjechaa uummata nagaa malee lola loluu kan hin dandeenye waraanni garboonfataa PP wayita waraanni bilisummaa Oromoo mooraa isheetti itti seenee akaa'u eegalu qophiiwwanii fi meeshaalee waraanaa hedduu harcaasuun gugsitee bakkatteetti. Gama meeshaatiin qawwee AK-5 fi hidhannoo tokko dugda isheerraa hiikkachuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolcheera. Tarkaanfii waboon ergamtoota diinaa irratti fudhatu jabaatee itti fufaa injifannoon uummata Oromoo.